isin oromiyaatan yoo bulchitan haraama dhoorkaadha warra keessan hin ta'u bulchuu warra rama deemeef jira maaltu isin dhoorku bakka irraa olaantu isa yoo dhoyta maaltu isin dhoorku niyyaa dhaba yoo ta'e malee maaltu si dhoorkeen jee sirraa hun beeku namni amma jiru sun gariinsaa akkasii katabaddutu waan xixiqqishoo aanuma tokko irratti achii gandaa wal cinqu namni hujii balleessu guyyuu gad deematu namni hujii balleessaa deemu ol hin deemu abadan umrii nama guyyaa dura boolisa godhanii gam haraan magaalaa tajaajila qawweetti kennan oduma boolisaa jalli rabbiitu fi darajaan saleen hin guddannitu maal rakkoon dilli hon araddaa takkarraa eegali aanaa tokkos dhufi deemi ol zoonis dhaqi ol deemi gara gubbaasan maal si dhoorka taklaa ministeera Itoophiyaa yoo taate yoo maal haraama sirratti kana abdii dheeraa kanaan deema waan xixiqqishoo gandaa tanaa qoonqoo nuti biddeena takkaawutu hundamne nuti lammiinti biddeena ni hundamne bannuti yoo dhugaa feete biddeenaaf warri biddeenas numo bitu bunas numo bitu warra birootii bannuumii bar nuti ooyirurraa murraa barbuna kan okaraabe khillees lukuu jalaa fudhanno waa khilleen binnu warri aanan bitu ha khillee bitu ha buna bitu kan okaraabe nuti sukkaraa fi soogidda qofa magaalaa binnu huccuu uffatan hin beektu lammiinti yakka akkasaati soogidda taak huccuu uffannu qofaaf magaalaa dhaynu waan hunda ufiif qabna biddeenaf jiraannee ni humbeenuu takka hufanis injira caccabtus biddeen garagaltus biddeen fashaltus biddeen jira biddeen gara maal kana zakkaraa oolta biddeen nuti akka itti bilchaatu agarree jira warri laaffisoo bareeda marqa dhadhaa fi deemaan nyaatu asuma jira biddeenaa fi mi'a qaraata kursii fi mi'a qaraata kursii tanaa miitu nam meeqa irra taa'ee meeqa irraa qaaree meeqa irraa kufe gaddaafaa malee hin qabdu ammoo namni waa hojjetu wala fantaa'u taa'atu hojjedha tanaaf hin qarayna tana niyyatin ummataaf niyyatu namni ummata tajaajilu kursiin isaa ummata katabadhu naasiima namni ulfina barbaade ulfinni isaa ummata isaa keessa jira namni kabajaa barbaade kabajaan isaa ummata isaa keessa jira kabajaan waan guyyaa keessaa sitti raabsan tanaame